صلاة كيستي نمني صدركا شنقبا صدركا شنن كان كيسا أتيزا كمي رجر تلات ورّا أمري ساقوتو صلاتك آخرات لك سلبة ربنا وانتايسين ما إلا توانتي شنن كن صاحب وكان كيتي في الشرقول سبب كان كي يوان كان جاي صدركا ساقوداتي والسيكي أجري إني أرقتو أتيسيتي أرقتا إني تكفان صدركا شنن كان كيسا إني تكفان معاقب نما كيت آتمو تجرى nama guyyaa qiyaamaa itti gaafatame itti qixaaxamutu jira osoma salaatu inni kun maal balleesse huwa alladhi intaqasa min wudu'ihi inni tokkoffaan wuduu seeraan kan wada'anne kan wuduu balleesse yookaan wuduu guuttatee kan hin salaanne wada'anne deebi'ee waqtii isaarratti kan hin salaanne arkaana salaataa baree arkaanni salaataa isa kana jedhee arkaana tunguutiin nama salaatu inni kun irraa gaafatamuuf ta'a itti qixaaxamuuf ta'a rabbi najaasi haa baasu inni lammaffaan muhaasabun nama itti qoratamutu jira isa salaate kana nama itti qoratamutu jira rubbamaa qoratamee najaabuu danda'a yookaan itti qixaaxamuu danda'a maal balleesseetti itti qoratama osuma salaatu inni kun huwa alladhi dayya'a mujahadata nafsihi bil waswasa waduu guuttatee salaatee ka'ee garuu salaata keessa kan nafsiyyaan isaa bakkuma isa geessite duuka dhaqu kan waa'ee salaataa nassamne waan qaraa jiru kan nassamne jabeenya rabbii kan yaadanne wama itti dhufe waan asabu hunda waan ergasii balleessa waan ergasii dagate waan ganaa hojjetu salaata keessa kan caljeesuma dhaabbatee asabu inni kun itti gaafatamuudhaaf ta'a itti gaafatamee rabbii isaaf dhiisuu danda'a yookaan itti qixaaxamuus immoo hin danda'a inni sadaffaan mukaffarun anhu nama wanjalli isaaf dhiifamu sababa salaata isaa kanaaf kan wanjalli isaaf dhiifamu inni kun isa wuduu seelaa wada'atee waswaasa irraas of qabee amma dandeetti arkaanas guuttatee daangaa salaataa keessatti daangaa ajaja rabbiin isaaf guute irratti guutee arkaanaa fi waajibaata isaa guuttatee waswaasa irraa of qabee nama salaate inni kun wanjalli isaaf dhiifama inni afraffaan immoo musaabun alayhi kan wanjalli isaaf dhiifamee ka'ee deebi'ee immoo ajrii guddaa kan itti argatu inni kun maal godheeti inni kun man akmala huquqahu ka haqqi salaata keessa jiru hunda isaa guutee arkaana isaa guutee waqtii isaa irratti salaatee daangaa salaataa hunda guutee haqqa salaata keessa jiru hunda guutee nama salaate inni kun ajrii wanjalli isaa dhiifamee deebi'ee immoo ajrii guddaa itti argachuuf ta'a inni afraffaan inni shanaffaan immoo muqarrabuun min rabbi kan ajrii wanjalli isaaf dhiifamee deebi'ee immoo ajrii itti argatee ammas immoo warra rabbitti siqee muqarrabtoota warra rahmaanitti siqee jedhamee warra beekamuudha inni